Barattoonni keenya maatii Odaa Akaadaamii bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Imala keenya guyyaa 60maaf afaan Oromoo haala gaariitiin dubbisuuf barreessuuf taasisaa jirruutiin guyyaa salgaffaarra geenyeetu jirra. Guyyaa salgaffaa kanaan sagalee dheeraa afaan Oromoo yookiin የኦሮምኛ ረጅም ድምጾች warreen jedhaman waliin ilaalla. Sabiskiraayib, sheer, laayik taasisuun nu jajjabeessuu keessan hin dagatinaa. Akkasumas hiriyoota keessan affeeraa isiniin jenna. Namoonni karaa onlaayiniitiin barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffaa nu biraatii haala gaariitiin ni argattu. Kanaaf lakkoofsa armaan gadiitiin karaa iimoo, waasaappii fi teelegiraamii nuuf bilbiluu ni dandeessu. Kallattiimaan gara barnoota keenya har'aatti gaafa darbinu sagalee dheeraa afaan Oromoo kana dura sagalee gabaabaa afaan Oromoo waliin ilaallee turre. Sagalee gabaabaa afaan Oromoo keessatti dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu tokko kan wal bira taa'anii dheeraadha gaafa jennu immoo dubbachiiftuu lama ta'aniitu jechuudha kan isaan wal bira taa'an. Dubbachiiftuu lamaa fi dubbifamaa tokko jechuudha. Asitti dubbachiiftuun keenya lama ta'eetu kan inni taa'ee jiru jechuudha. Lama ta'eetu sababa kanaatii fi dheeressineetu dubbisnaa jechuudha. Dubbachiiftuuma kanayyuu dheeressineetu kan nuyi dubbisnu. Isa duraa tokkittii ishii kana A jenna yoo ta'e lamaansaa kana garuu A. Tokkittii ishii kana E jenna yoo ta'e lamaan ishii gaafa wal bira teessu E. Tokkoon ishii I lamaansaa walitti I. Tokko O. U jenneetu dubbisnaa jechuudha. Gaafa lama ta'u dheereffameetu kan inni dubbifamu jechuudha. Amma egaa dheerachuuf gabaabbachuun eenyu irratti hundaa'a? Dubbachiiftuu keenya irratti hundaa'a jechuudha. Dubbachiiftuun keenya tokko gaafa taatu sagalee gabaabaa jennaa. Dubbachiiftuun keenya lama gaafa taatu immoo sagalee dheeraa jennaa jechuudha. As keessatti egaa sagalee dheeraa afaan Oromoo gaafa jennu dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu lamatu walitti qindaa'a jechuudha. Dubbifamaan tokko dubbachiiftuun keenya lama ta'aniitu kan isaan wal bira taa'an jechuudha. Sagaloota kana egaa akkuma sagalee gabaabaa keessatti ilaallee dubbachiiftuu gosa 5 qabaachuu keenya irraatii kan ka'e dubbifamaa tokkichatti sagalee 5tu uumamaa jechuudha. Isaan kana immoo waliin ilaalaa deemnaa jechuudha. Utuu gaamma baa fi A tokkittiin wal bira jira ta'e baa jenna ture. Amma garuu lama waan ta'eef baa jenneetu dheeressinee waamnaa jechuudha. Itti fufnu baa, bee, bii, boo, buu, caa, cee, cii, coo, cuu, daa, dee, dii, doo, duu, faa, fee, fii, foo, fuu, gaa, gee, gii, goo, guu, haa, hee, hii, hoo,
ho, hu, hu, ja, ja, je, je, ji, ji, jo, jo, ju, ju, ka, ka, ke, ke, ki, ki, ko, ko, ku, ku, la, la, le, le, li, li, lo, lo, lu, lu, ma, ma, me, me, mi, mi, mo, mo, mu, mu, na, na, ne, ne, ni, ni, no, no, nu, nu, pa, pa, pe, pe, pi, pi, po, po, pu, pu, ka, ka, ke, ke, ki, ki, ko, ko, ku, ku, ga, ga, re, re, ri, ri, ro, ro, ru, ru, sa, sa, se, se, si, si, so, so, su, su, ta, ta, te, te, ti, ti, to, to, tu, tu, va, va, ve, ve, vi, vi, vo, vo, vu, vu, wa, wa, we, 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 wo, wo, wu, wu, ta, ta, te, te, ti, ti, to, to, tu, tu, ya, ya, ye, ye, yi, yi, yo, yo, yu, yu, za, za, ze, ze, zi, zi, zo, zo, zu, zu. Barnoonni keenya sagalee dheeraa dubbifamaa tokkoo fi dubbachiiftuu tokko wal bira kaa'uutiin sagalee isaa turre kana fakkaata.
Kunis akkuma jecha sagalee gabaabaa afaan Oromoo dubbisuuf barreessuu keessatti gahee olaanaa wanta taphatuu fi sagaleen gaafa gabaabbatuuf dheeratu garaagarummaa isaan qaban waliin madaalaa jarreen kana sirriitti irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa. Barnoota itti aanuun haga wal arginutti nagaatti nuuf turaa. Horaa bulaa deebana.